jennee yaada turre haalli galuu sun karaa warroota harka lafa jalaa na jalatti gurmeessanii bificitaa waan hoogganni na jalatti gurmeesseen. Tarii goollichi waraan kan dhiibee fudhate gar biyyaatti hin galaa kan jedhuun calqabirraa ilaalchi akkasii shakkisiisan gara hoogganaatii waan narra tureef akkasumas kan keessatti wanti qabatamaan jiru namoonni sistemaatikali hayden ta'anii achi keessatti ijaaramanii kanneen aangoo fi gaafataman anaa gadi turan kan ammoo dugdi koo duubatti dhokatanii more support leadershippiitiin na caalaa caasa babal'ifatanii waraanas akka inni gonkumaa yaada galiisa hin yaanne karaa maallaqaa isa ta'uuti intirestii dhuunfaa namoonni tokko tokko qabanii waraan kan mataa hidhuun sammuu hidhuun akka inni nagaa hin yaanne taasisuun biraayid adda addaa kennaa adda addaa godhuun harka laf jalaa gareen hojjattes jirti. Egaa haalum kan waliin ani ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ture. Kan ture ammoo deemsi deemamaa ture. Kan anaaf hin galu ture. Waggaa sadiin har'a anaaf hin galu ture. Is kana adda addummaan akkana kun gidduu keenya waan tureef walii dhiibuun anaa fi istaafota jidduu. Maali akiyyoo ajaja taate istaafota san oriented tolchitee qindeessitee qajeelchitee shappa gootee waa hundaanuu ajajuu kennuu dandeessa. Kana keessatti ammoo warra akka addaatti of ijaare warra dhiibbaa dugdi duubaan qaamni biraan pooz irratti godhu bitama. Maaltu uummata kiyyaaf fuudhaa maaltu lammi kootiif fuudhaa biyya kootiif maaltu fuudhaa osoo hin taane filannoo lammaffaa is dhoksatu san warri irratti deedikettee dhufu tolchan Oromoon yeroo mammaaku dura akka aadaa abbootii kenna duri waan tokkotti ture jeedallootti ture waraabessaatti ture waraabessi albee qabaa albeen kun kan billaawa kan sibiil irraa sun midhaafan jeedalloon baallee qabdi baallee akka baallee guchiifa baal hedduu baal dhuugi ta'e barduun isan duuba bineensa yoo jeefatu bineensonni kunini jeedalloon waan qalattuun hin qabne albee waan hin qabneef jeedalloon kaanii waraabessa irraa albee fudhachuu barbaadde yeroo albee waraabessa irraa fuudhuu barbaaddu abuyyi waraabo jettee abuyyoon yaa waraabessi yaa jedha ani yoo albeen kiyyi kun tokkinnaa jala cape is kanaan qaladhaa albeen lammaffaa yoo cape kanaan qaladhaa albeen kan kee tokko yeroo inni capati maaliin qaladhaa jettee waraaboo gaafatte waraabettiin daalleedha jeedalloon abshaaltuudha dhugaa baantee maaloo yaa abboo abuyyoo albee kan sii kenna mi baallee kan kee dhuugsan naa kennii jedheen akka yoo tokkinarra capu tokkoon qaladhu jeedalloon baallee dhuugsan guurtee fiddee abuyyi waraaboo laatte abuyyi waraaboon billaa orijinii ta'e kan sirnaan sila waqalasan fuudhee jeedalloo dabarse. Amma kan jechuun wanni kan jennee fi baalleen kunini inni cabu tokko yoo cabu tokkoon qaladhaa inni tokko yoo cabu tokkoon qaladhaa akka jedhamu sana mammaaksa Oromoo keessatti yoo karaa nagayaa kun hin deemsisuu baate oltaanatiiv meeshaa akka jiraatu karaa tokko woboon haa fuutii haa galu jedhanii karaa biraatiin ammoo karaa dhoksa ta'e karaa if ta'e karaa uummata Oromootii if ta'e karaa addunyaa if ta'e miidiyaa televizyinii dura jiranii foddaa televizyinii keessa mul'atanii woboon haa galuutii jedhu. Inni na darhaande harka lammaffaan immoo isa haa galuu jedhan sun namni hunduu dhagayeera. Inni lammaffaan immoo
Kunini caasa sistemaatikali laf jaldeemudha. Ka ifatti hin ba'an. Hin galini karamaan karamarroo. Marroo almost amma kana is just like a king. Akka commander tokkootii miti. Akka nama galfanni uummata Oromoo waaqaaf lafirraattis qofa harki jiru tokkotti warri garii even worship godhuu gaaniiru. Egaa haalli kun kan waajjir gullallee irra marrootti hidhatee marroo irraa gambeetti hidhatee gammachuu abbooyyeetti. Rakkinni waggaa sadan irra keessa ba'an internal friction, internal differences adda addummaa ilaalchaa zoonii kibbaa keessatti naaf istaafonni wal qabne huulee wal qabne kan keessatti ilaalchaa madaalawaa uummata Oromootiif qabaachuudhaan naatoo yookaan mararfannoo akkaataa uummata Oromoo tolchachuu jiran akkaataa uummata Oromoo tajjeesuu jiran irratti dubbichi waan naan galleef. Ayyee mooraa qabsoo uummata Oromoo keessatti wal qoqqoodiinsi kun maal irraa madda jettaniitu yaaddu? Keessattuu ABO'n jalqaba kaayyoo tokkoof dhaabbachaatii ture dhiibamee biyya alaatti erga ba'ee booda biyya alaatti gaafa galu iddoo shanitti qoodameeti kan inni dhufe. Kun maal irraa madda jettanii yaaddu? Inni kunini akka seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ilaallutti adda bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureffama isaa irraa kaasee bu'uureffama isaatu keessatti bara 1978 yookaan naannoo 80 jalsee nuttu karaa baatti walajjeesaa ture. Walajjeesaa. Namni bu'uur isaa erga bu'uureffamee hin turin dirree ba'aatti mooraa WBO keessatti wal waraansi ta'ee bakka lamatti cabe alfelloon haala san keessatti ABO irra ba'e sababa walitti bu'insaati. Inni lammaffaan dirree kibbaatti bara 1995 humni keenya waraana Qacaalee reefu ijaaramne zooniin kibbaa bara 1993 ijaarame bara 1995tti ibsootu keessa seenee zoonii kibbaa ibsoon seenee jedhame maqaa kanaan yaaliin sadarkaa jechaa namoota gariirratti yeroo aggaammatamu namoonni muraasi garnam 5-7 gara biyyaatti deebi'an naqatanii kun lama bara 2008 waldiddaa garee Jeneraal Kamaal Galchuutii fi garee obbo Daawud Ibsaa jidduu haalli wal danda'uu dhabuu haalli wal guddeemuu dadhabuu jidduutti dhalate inni kunini supremaasii yookaan dhaabichi keessatti murna olaantummaa barbaadatutti jira. Dhaabichi keessatti qabsoo keessatti murna olaantummaa yookaan supremaasii laga tokko ganda tokko barbaadu. Oromoon gaaf qabsaa'ee toora lagaatiin hin qabsoofne naannummaan hin qabsoofne gandummaan hin qabsoofne ilaalcha Oromummaa kan sabboonummaa sabaa irratti akka barreetti san irratti hundoofne turre eegaa hoogganni dhaaba kana yeroo baay'ee jidduu wal diddaa kan dhalatuu fi anumattu beekaa anumattu bulchuu qabaa anumattu hooggana biifleedhaa anumattu rakkoo uummata Oromoo galmaan gahuu danda'a jedhanii akkasitti vaaliyuu addaa ofiif laachuun hoogganni kun yeroo adda addaa wal bubuusuun qabsoo kun haala kanaa yeroo adda addaa rakkoo hooggan irraa maddu miseensota digar jala osoo hin ta'an gubbaa isaaniirraa gamoon ijaaram caccaba deema. Fanjiin sadarkaa hoogganaatti dhoo'ee achi dhufe dirree baa diige lixi diige kibbi diige. Inni kunini hoogganni dhaabaa toleranta ta'uu dhabuurraa iftummaa dhabuurraa hoogganoota biroo dhiibuu namoota biroo warra furtuu ta'an warra gameessummaa sadarkaa isaanii warra qoodumatti isaan kennanii kaleessa isaan waliin kenne qabsoo irraa ciqileen alatti dhiibuu inni kunini wal diddaa hooggan jidduutti yeroo adda addaa kan fidu tokko
hambiin siyaasaati. Anumattu bulcha gaarii jechuudhaan kun kana. San qofaa miti barkum lamaaf lama ka Galaasa Bilboo Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo haalli wal diddaa akkasii dhalatee dhaab keessatti garee qaacaa qaam ce'umsaa jedhuu fi shanee gumii ABO jedhi jidduutti akkasuma wal dadhabuun hooggani jidduutti rakkinni bu'uun rakkoon kun furamuu dadhabuun dhaabichi deemee qabsoon Oromoodhaaf bakka lamatti ammallee cabee cabu qofaa miti wal diddaan ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa iddoo lamaatti ba'ee aduu guyyaa sadii loon gurguddaa lubbuun nama meeqatama irratti wareegame ilmaan Oromoo kaleessu waliin qabsaa'an wayyaane falmanne jedhan kaaba kibbaa bahaa dhiyaa ba'an carraa qabsoo kanaatiif quuqama uummata Oromootiin walitti dhufanii gadaamisaa tokko ilmaan haadha tokko waliif ta'anii mataa walii boraasan gidduutti wareegamni hamaan fokkisaan salphaan gurra Oromootti hin tolle seenaa uummata Oromootti biyya kanaatti hin tolle Oromoo jidduutti wal waraansi ta'e keessattuu qabsaa'ota sabkootiifan qabsaa'a. Roorroo fi gochi namooma dhabaa sirna TPLF ofirraa kaafnaa kaleessa jennisan dhiifne utuun TPLF sun jiru walalollee murni tokko injifatama ta'ee murni tokko injifata ta'ee inni injifatame fiigee mootummaa TPLF itti galee harka laatee warroota gaafas akkasiin seena biyya kan seenan keessa kanneen sadarkaa gurguddaa biyya kanan fayyadaa jiranillee nama jiru dirrumsaadha ka waliin turre. Kanum waliin isaan ammoo afanii shanee ta'anii hoggansa daawudii jalatti hafanii egasillee dirree harkuma qabaachaa turanii gareen ammoo dhugaasaa bakakkoo fa'aa erga Useen Kulaa kan Engaddaa Naayiroobiitti koronaa fuudhee wareegam kan fa'aa isaan kun gariin isaanii garnam shanii Saafanoo Tulluu fa'aa garnam shanii gar Saawud Afrikaatti baqatu dirqamanii jechuudha. Kan moos nu garsiisa. Qabsoo jibbaniitii miti kan isaan Saawud Afrikaatti baqataniif. Wayyaaneetti galuu didanii. Yeroo wayyaaneetti galanii ceerraa kaleessa kan jenne har'a walaanee obboleeyyan kennan walaanee wal fuudhee yoo wayyaaneetti deebine irra karmaal kuniin Oromoo maal nu jedha jedhu sadarkaa dhiibanii keessa wal baasan kan Saawud Afrikaa taa'e. Egaa rakkoon kuniin waan dhaloota kiyyirraatii miti. Abbootii keenya warri qabsoo kan dur jalqabanii warra anaaf abbootiiti. Isaan lubbuun jiraniif kanneen hin jirre hedduun. Qabsoo kana jalqabirraa ka'ee naqarsiisee jechuudha. Naqarsi. Hooggansi kuniin seenaa badaa kaleessaa sanirraa silaa barachuu hooggana baratu ture. Sanirraa baratuutu dadhabame. Maafi ifannaan dhugasitti badabballee tureera. Nama sagantaa siyaasaa addicha barsiisaa ture. Nama waa'ee heerbii dhaaba kana barsiisaas ture. Waa'ee seenaa ABO warra barsiisaa ture. Dabbileewwan gammeeyyii jalqabaa fi zoonii kibbaatti dhaabii kun leenjis keessatti biyya Eritiriyaatti kan leenji keessa jira. Ani dhugaa dubbachuuf amma biyya kanaatti dhufe osoo hin ta'in seenaa ABO wobo dure jeettiin barsiisuu didaa ture. Didaa ture. Waan gaarii wanna ilmaan Oromoo barsiisaa jirri jiru nu fakti. Dadhabbina Oromoon qabu yoo ibsuta malee dadhabbinni qabsoo kun qabu yoo ibsuta malee gaafa kana abaluun abal jeesee baye. Gaafa kana abaluun abal jeesee baye. Gaafa kana abaluun abal jeesee baye. Gaafa kana dirra kana takka wal balleessinee abaluun namni agana wareegamne kaan mooraa dibii galee kaan achi inni kun amma seenaa namni waa beeku uffatu. Yoo silaas isa sanirraa baratanii jedhame gaarii ture. Egaa rakkoon qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu adda bilisummaa Oromoon hoogganama ture. Rakkoo hoogganaati. Keessattuu kana faana wal qabatee isinis waggoottan sadan darban
hoogganuurraa akka buutanitti kan dhaga'amaatii jiru. Boodammoo gara ajajaatti akka deebitanis gaaffiin gaafatamtan akka jirutti ni ka'a. Garuu gandummaa wal qooduu shiraan xaxamuu ABO shanee keessa jirurraa kan ka'e hooggansatti deebi'uu akka diddanitti kaastanii jirtan. Kanaaf mee maaltu sababa jettu? Ilaa wanni tokko akka danna kootiitti it's not strange wanni haaraa miti. Dhaab kan keessa haaraa miti dhugaas dubbachuudhaaf. Waan baratamedha. Waan barmaatilee ta'e, waan guddifacha ta'e, waan aadeffatamedha. Namni tokko yeroo dhaabbii mataa ofii fudhatee dhaabbii badaa, dhaabbii hamaa, dhaabbii diinummaa, dhaabbii biyyaaf hin taane mormee ba'u inni duriyyuu kufeera. Duri buusne raangoo raayi. Fakkeenya gaafa Galaasa Bilboo galaasaan hojii dadhabee qaraayyuu irraa bu'ee jedhan. Gaafa dheergaddaa Jaalaraarsa Biqilaatii fi Daawudasitti gargar ba'an dhaabbii siyaasaa irraa gargar ba'an. Gaafa sammuu maal jedhu? Oo araarsoo buufnee yeroo ati rakkoo jirgartee rakkoo kana furmaatii itti barbaaddee furmaanni hin dhabamu jennaan rakkoon kun rakkoo badaadha. Borseenaadhaan na gaafachiisa, heeraan na gaafachiisa, biyyi na gaafata, sabni na gaafata jettee yeroo ati baatu hoo inni qara dadhabaadha. They don't even consider the sacrifices that you have made so far. Kun amma buqa wal buusu, wal darbu, yoo galeen gatii hin qabu jechuudhaafi kun qaama propagaandaa isaan baraniiti. Waan haaraa miti. Ani osoo frikshinii jiru, osoo wal diddaaf wal gaarrifannaa jiru, odoo caasaan dabasuni hidda baasa zoonii kibbakee jiru gaafatam kalee qabuun sodaa tokko malee yoo fedhe iyyuu haaduu jedhee adda durummaa zoonii kibbakee ta'e waggaa 7 har'aan falmaa ba'e. Kan biyyi beeku kan uummanni beeku. Wal diddaa keessaa kan uummanni datsan keessatti ammoo jaarsii biyyaa kaab keenya naannoo jalee naannoo Obbuu naannoo Uraanii jaarsii biyya maanguddoonni biyya dhufe rakkoo zoonii san keessatti deemuu jiru. Akka rakkoo badii, akka rakkoo sirnaa hin ta'in, akka waraanni kun karaa hama deemuu jiru, akka inni kun ammoo Oromoo hin baafne rakkinni akka jiruu fi gareen shiraanarri keessatti ijaarame gara Oromoo dhabamaa geessu akka jiru uummata biyya irraa Koriyaa guyyaa 4 waliin teenne uummanni kanaa ragaa jaaroliin biyya kanaa ragaa dhugaan hunduu kiyyi ta'ee dhageesse. Inni goollicha malee nama biraa hin beeknu. Kana goollicha Oromoof yaadu Oromoof dhimmi jiru. Isinii nama kan taatanii jaraa wal ijaartanii ittiin jettan kun mul'ata Oromummaatu hin qabdani kan jedhu jaarsi biyya arga'ee dhugaan koo taate. Inni kun waan biyyi beeku. Waan jaastanii namni Finfinnee yookaan Addis Ababa ga'eef dubbadhu miti. Addis Ababa ga'eef hin dubbadhu, Finfinnee ga'eef hin dubbadhu. Inni kun rakkoo internal problemiitti jira. Ijaarsi Oromummaa hin calaqqisiif, ijaarsi gandummaan ijaaran, ijaarsi borillee ilmaan Oromoo wal ajjeesisiisuu danda'u achi keessatti jira. Inni kun ammoo biyyi kanaaf yaadanii osoo hin taane contingent plan barbaadu. Contingent plan kun karaa tokkoon qabsoo nagaa godhaa recognition mootummaa Itoophiyaatiif boordii filannoo biyyoolessaa irraa argatanii kaartii lammaffaan ammoo waraanas itti fufsiisanii Itoophiyaa waraanu kunini oldest function karaa hin deemsisu yoo of balleessu ta malee yoo wal balleessu ta malee waan baasuu miti dhaabbii jedhu utuma qabu tabiitii waraan kan akkamitti gara nagaatti dhiibne jijjiirraa kan jedhu dhaabbii sanaan ture haala sana ammoo hoogganni gulallee jiru. Goollichi waraan kan karaa nagaa fuudhee biyyatti hin galu yaadu jedhu shakkiin irra waan qabuuf warri biraa na duubatti ijaaranii istaafota the killing squads gartuu ajjeechaa gartuu ukkaamsu zoonii kibbaa san keessatti waggaa 3 irraa yaaliin ajjeechaa 5 irratti raawwatame
galanni waaqaa ga'u galanni uummata naannoo haa ga'u galanni miseensota WBO hedduu lubbu koo bararuuf fedhii qabanii haa ga'u haalli sun ture egaa kanuma siin jedha. Hayyee erga nagaan gara biyyaatti deebitanii karaa miidiyaa hawaasaatiin diyaasporaas dabalatee lammiileen muraasni humni nagaa filachuu keessan hin jaalan duruma aangoorran turre kanaaf deebi'ee aangoo waan dhabame waan dhorkatamee fi waan jedhu kaasaa jiran kanarratti deebiin keessan maali? Deebiin kiyyaa kan irratti hamaan namaa waan dansaa namaa hin haasawu waan eenyu beeku namni hamtu ke yaadu waan kan ke gaarii waan maqaaf sitti tolu waan gurra uummataatti tolu dhaga'uun barbaadan. Isaan amma kan jedhan kun aangoo dhabeef gara biyyaatti galee jechuun isaanii gartuun akkasii kun daasfura ciisanii yaada akkasii yoo karaa sooshaal miidiyaa dabarsan ta'e gartuu warri juntaa deeggaruuti. Gartuu warri juntaa deeggaruuti. Kallattiin juntaa Tigraay sana otoo deeggaruun ta'an waggaree WBOdhaa kan juntaa waliin qindoofnaa jedhan san warra deeggaranidha. Gollichi dhaabbii fi ejjennoo kanis fudhachiise. Rakkoo akkas guddaa san keessattuu dhiibbatee jijjiiruuf yaalee jijjiirus haa danda'u haa dadhabu inni murtii kanarra na murteeffachiise yeroo Barroo Dirribaatii fi Gammachuu Abbooyyee akkasumas jireenyaan kan biyya alaa jiru daasfara jiru kora sabaa godhannee jedhanii magaalaa Gimbiitti kora sabaa godhannee WBO jiddu galeessi jiru sirmaachifnee WBO liixaa guutuma guututti magaalaa Gimbiitti korteessisee WBO kibbaa paaltokkiin hirmaachifnee koreelee hunda hirmaachifnee jedhanii gara fuulduraa qabsoo kana juntaadhaan waliin qindoofnaa jedhanii yeroo isaan miidiyaa irraa san dabarsan in my absence kaanillee qubi qabnu ani meeshaa miti ani namaadha qabsaa'aa ture qabsaawwan waan keessi isaa quuqam isaa fi quuqam lammii sanan ifatti ofirraa buqqisee dubbatu nama soda namaatiif jedhee mataa gadi qabatee yaaduu fi of keessatti maseensee sangoomsuu miti dhaabbiin juntaa waliin dhaabbannaa jedhu dhaabbii waaqayyoon itti nam gaafatu ta'uu hubatuun dhaabbii seenaan boritti nam gaafata ta'uu hubatuun biyyuu fi ufumaanii alagaa tumsanii barbadeessuun waaqayyo biraatti kan araara hin qabne ta'uu hubatuun ejjannoo kan waan fudhadheef dabaafshin isaan ittiin socho'aa turan hedduu saaxiluu waan danda'uuf protectuuf godhuudhaaf difeensi ofii kennuudhaaf ittis godhachuudhaaf goollichi waggaa ammanaatu hojii harkaan qabu jedhan kunam self defense isaaniiti kana malee goollichi isiin dubbichi akka hin taane ta'ennaan keessa bahi malee isaan akka jechuu barbaadan yoo galee gatiin qabu jechuuf hidheta qalbii na dha'uuf na rukutuuf kan isaan barbaadan so inni kun kana warrum justification warraa kennuu fedhu warrum kaleeyyuu maallaqaan isaan macheessee akka isaan daandii badii qabatan isaan taasisu waan ta'aniif kanaaf warraa justification kennanii beekumti kennanii na ammoo yaad kiyya sangoomsuu fi gati dhowwuudhaa fi propaganda image koo cabsuuf image koo balleessuudhaaf worldwide wagin tolchan malee dubbiin isaan jedhan goollichi akkasii miti qara'uu akkana dhukkubsataadhaa hoo akkana maqeen inni kun waan arraba'ee miti waan dirreettuu olulaama ture. Hayyee keessattuu ABO'n erga hooggansi jijjiiramaa gara aangootti dhufee karaa nagaan nan qabsaa jedhee jalqaba walii galee kan inni gara biyyaatti deebi'uuf carroomee jechuudha. Haa ta'uti ABO'n guutumaan guutuutti karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti hin galle wadhakkaan gullallee jira wadhakkaan dirree qabsoo yookiin gaara keessatti hafee jira.
Kanaaf maaltu sababa jettan? Ana malee kormii bareedaan barochuu midhaafatuuf Oromoo bulchuu danda'u ana yoon ta'in hin jiru jechuu. Self ambition bololummaa aangooti. Inni arrangoo harka qabus Oromoodha. Ati soojja dhuftes Oromoo maal wanni adda kaatu fiddu. Inni kun ana malee bulchaan gaariin hin jiru jechuu. Yaadi sana fakkaata. This is political ambition of leadership. Yaa kana. Hayyee kanaan alatti keessattuu kora sabaa yeroo gaggeessitan maaliif akka keessaa haftan murtoo kanarra gaafa ga'an akkamiin goollichi keessaa hafi jettanii qaamni gaafattan qaamni waan kana mariisistan wayii jiraata keessattuu murni muraasni bosonatti akka hafu ta'ee murni siyaasaa immoo kallattumaan gara nagaan dhufee biyya kana keessatti dabalamuudhaaf ijjannoodhaan as bahee karaa miidiyaatiinis hawaasa fuuldurattis abbootii gadaa fuuldurattis kana jechaa turanii jiru. Yaadanni lamaan adda addaa kun maalirraa maddaa? Akkamittis fudhattanii yeroo isaan bosonatti hafuudhaaf dirqamtan? Yeroo dhaabbii gara biyyaatti galu jaaroliin biyyaallee godina Boorana kanirraa jaaroliin yeroo tokko jaarolii afur, yeroo tokko jaarolii shan, yeroo tokko jaarsolii biyyaa keessattuu godina Boorana keessatti jaarsolii raabaa, jaarsolii gadaa kanneen prominent ta'an. Ijoollota sana ta'an namni 68 yoo dagachuu baadhe naannoo san dhufe akka galus nu gaafate. Imagine ammoo wanni jira guddaan jaaroliini beena dhaqaa galchaa jedha hoogganni bilisummaa Oromoo. Jaaroliin suni waajjira Gullalleetti dhuftee Jaal Daawud waraan kan galchi jette gaafatte. Jaarsi ammoo nama politikali baay'ee tapha beeku deemaa jedheeni huuma gara goolicha dhaqaa jedhee jaarsolii erge. Maal garsiisuudhaaf ofii namni nagaa jaalatu fakkeessa goolichi nagaa jibbu fakkeessu ammoo contingent plan san namni godheen isuma beeki. Nama umrii dheeraa qabsoorra ture na caala. Gaafa dhaladhuyyuu waggaa 20 nama qabsaa'e namti qaamiti. Si galee? So jaarsoliin gara keenya dhufanii jaarsoliin kan galaa jedhani. Yoo amma yeroo san galaa jennu kan dubartii sitti muudaafi warri akka hin galle qaraa amansiifame jala jalaan technically waan ifatu barratti mul'an dhukaati bishaan keessaa ka plaantame ka waggaa tokko duritti qophaawame akka goolichi waraana kan qabatee ittiin hin galleef dhuga dubbachuuf yeroo Asmaraatti hoogganni biyya kana dhaqaniitiin abaa waliin walaasaan yeroo Daawud achitti raayisiis faayaa lolli kana achi jiraatee biyyattuu hin galle kibbirraa lolli naannoo waggaa tokkoof walakkaa dhaabbate waraanni zoonii kibbaa guutuun ajaji kiyyaan biyya deebi'ee jaarsolii biyyaatiif uummata Oromoo maatii isaa waggaa 10-25 waliin argin waliin makame uummata waliin jiraata baay'ee. Dhukaasni tokko mootummaa Itoophiyaatiif bobo jibbuun jiru kibbatti. Kun dhugaadha dhugaa dirree jiru. Sigalee? Marroon immoo for the first time since I saw no Marro. Marroon nama barkum lamaaf torba kootichi Sololo Makutaanoo keessatti dabbalummaa barateedha. Yoo dogoggoruu baadhee 4 kiiloo ta'u 5 kiiloo dhabee jeequmsa barattoonni kaasanii suspended ta'e mana iskuulaarraa gurame baay'ee jechuudha. Waggaa tokko siyaasa baratee mooraa siyaasaa tokkollee yeroodhaaf abbaa itti ta'e ka biyya waraan dabballee gar biyyaatti seensisu karaa lixaa kan kibbirraa xiqqoo hojjate turtii waggaa tokkoo fi walakkaa booddee gar biyya Ugaandaatti Hajaji Jaal Daawudiitiin gar biyya Ugaandaatti bobbaafame. Maaliif laf jalaatti guddisa turan gara military leadership takki mideen qabumirraa guddisa turan jechuudha. Gara Ugaandaa dhaqee achittis barate. Anutu eebbisu militiraanlee yeroo lama yaaddeeme al takka yaaddeeme waggaa lama ture
utuan marro tijira egi jalagasa wagi wareegame humni effective tayetin karaa lixa socheeyyuun turre egi wareegama jalagasa wagi gale marroon Eritrea irraa fudhamee karaa Suudaan dhugaasa bakka koo waliin barkumna lamaaf kudhiyaa lamaaf meeqa akka Awurooppaa lamaaf kanisaa kuma lamaaf saddeet akka keenyatti akka keessanitti akka keenyatti lama akka alaakufsinu laakufitti lamaaf jaatti Eritrea jedhuun galee Eritrea irraa dhugaasa bakka kooti achuma daawdiin ajajame dhugaasaan fuudhee Sudaan waliin turan South Sudan yeroo sana biyyi South Sudan kulleen internal conflict mataa isaanii qaban Salva Kiir fi Riek Machar jidduutti so achi galanii as a team of diplomatic delegates mutuma bisuni dubbisuudhaaf karaa lixa kanaan silaa wayaalu wayi so I don't know how this success tani beeku booddee utuu hin dhagaani gaafuma amaraar jedhan kan wachisiis fire agreement gonkan kan waraaqeen dhaabsifne marrooni karaa Suudanirraa gara lixaatti seene yeroo kibbi nagaa lixiyyaa gubate waan bankiin gubatu waan namni jeessa waan masara mootummaatii qabu isaama waan bulchitoon fixan iskan keessatti waan tokkotti ture kabajaa fi jaalal duran biraatti qabu waggaa lama ka zoonii kibbaloo dhaabsun dhaabbiraatti hoggan olaanaa biraatti vaaluu koo gada buuse sigalee fedhii uummata kooti waan kabajeef akka seelii aabaa OPDO tokkotti kanaaf raga ka ta'u si taphachiisuuf deema marroon ammoo barbadaa'insa lixatti ta'e kanaaf keessatti akka gucaatti nam ta'e as bahe inni sun maalis taasise nam addas taasise aabaa biraatti goot adda ta'e otoo warri waggaa 28 waggaa 30 lolan jiru inni har'aa kan marroon lolee dhuga dubbachuuf amata 3 jira amata 3 inni kun hundu relationii hoogganaaf isi jiddu close ties walitti isaan jiddu dhaloonni illee iddoo tokko iskaan dhaloota iddoo tokko kana waan guddaa dubbannu kan barbaachisu Oromoon nagaa walii irratti haasa'u inni kun kana kan keessatti nama wurtu jidde galeessa ta'e hayyuu duree fi wobo jidduutti akka komaandiitti nam very loyalty to chairman kammoo adda fi wobo jidduu turool guddaa taphatu kan ofii daasura jiru kan mootummaa Itoophiyaa biratti dhuunfatamuu hin dandeenye gaafatamuu hin dandeenye akkaataa caasaa mataa isaanii tolfatanii doktor jireenya nam jedhamu kanaadha karoolli guddaa taphatu kamma reediyoo ayirraat biyyoolessaa jedhetti waa'ee tamsaasa waraana kana gootummaa waraanaa akka inni lola akka inni waan ta'uu dabarsu kun nam daasura jiru karaa nam kanaatiin marroo jidduun cheenii sun achi mari'achiin kibbatte ijaa so inni kun kana kanuman jedha goollichi kaleeyyuu qabsoorri hin turre waliin hin turre maani hin turre inni kun gaafi yaadi ijoolleen dubbattu akan qabsoor ture uummanni bal'aan beeka waan uummanni beeku waan biyyi lafa beeku waan nam gurraachi dhiisi faranjoonni ni beeku faranjoonni al meeqa jijjiiram kana dura
barkum lamaaf shanii kum lamaaf jaha kum lamaaf torba kennaa Awurooppaatti kum lamaaf saddeet kum lamaaf sagal zoonii san dhufanii haasaa godhanii interview waan adda addaa waliin goonuuf malee bucuuf jiru kan addunyaan beekaa gollicha hoggan ta'aa ture. Is kanarraa waan biyyi Itoophiyaa biyyi kiyyaa karaa nagaa filadhaa kana booda wal waraanni ta'u biyyi kiyya waliin ta'ee diini biyyi kanaa waan danda'uun raayyaa biyyi kanaa hawaasa bal'aa biyyi kanaa waliin jiraanne walafaan waraabni gareelee biyyi kan waraanan kan ofirra baafnu yeroo yaab jedhe qaba kanatti ammoo gollichi akkas ta'e jechuun hanqunnaaf waan na sodaachisus hin qabu biyyi ofiitti galuun gantummaa miti biyyi ofii waraabnutu gantummaa yoo kaleessi yakkees har'a saba koo biyyi koo namni dhaasaa yoo jedhu kun gootummaadhaan murannoon kun murannoo gootan jedha akkasitti uf beekaan ololli isaanii wama nan hongeessuuf. Ayyee Oromoo ajjeesaa qabeenya isaa saamaa qeef qabeenya isaa irraa buqqisaa Oromoo bilisan baasaa Oromoo fan qabsaa jechuun ni danda'ama. Gonkumaan danda'amu. Gonkuma. Isa ta'aa jiru kana. Namni nama ajjeesu akkamiin nan bilisoomsa. Bilisummaa jechuun hiikamata ofii qaba. Bilisummaa jechuun bifummanni barbaadeen akkaataa barbaadeen dhiibba tokkoon alatti roorroo tokkoon alatti saamiinsa tokkoon alatti biyya abbaa ofii irratti biyya haadha ofii irratti bilistaan jiraachuudha jechuudha. Bakka doorsisi jirutti bakki hidhaan jirutti bakki jeesuun jirutti bakka manaan gubuun jirutti akkamitti uummata bilisoomsina. Hiika bilisummaa wallaaluu ta'a. Bilisummaa jechuun biyya ofii irratti bifa fedhaniin murtoo hawaasaatiin akkaataa uummanni barbaadeen bifa fedheen biyya ofii irratti dhiibba humna ala tokkoon alatti bilistaan jiraachuudha jechuudha. Yeroo sabkee jeeftu akkamitti bilisummaa barbaadu jettu. Yeroo jaarsi waggaa 80 ajjeeftu akkamitti bilisummaa barbaadu jetta. Yeroo ijoollee ajjeeftu akkamitti bilisummaa barbaadu jetta. Hin ta'u jechuudha. Kun yakka malee bilisummaa barbaaduu miti. Ayyee waggoota sadan darban keessattuu abaa'oo shaneen shira inni hojjetuun isinillee mataa keessaniin hidhamaa dhaabbii akka taatan yookiin akka garaa keessanii bakka barbaadan akka socho'aa hin turre kaastaniiti jiru. Kana maaltu godhe? Maaliif godhan? Wanni godhaniifi yaada adda addummaa isaan istaaf sanaan adda kan qabu jira. Ilaalcha Oromummaaf kan qabu Oromoof kan qabu ilaalcha kun sadarkaa dhaabbattu ilaalcha keessatti beekamu. Dhaabbii kun hogganii bardheera waliin jiraanne bardheera wal guddisaa ture. Is kanaafi gollichi waraan kana qabatee galaan jedhanii canqabilayyuu sababa ceasefire waggaa tokko walakka kibbatti lolli nuuf mootummaa kan jiddu waan hin ta'eef inni sun targetii warra raadikalistoota dhaabkee jiran jala buuse jechuudha. Achirra jalqabee aggaamni isaanii na gubbaa waan jiruuf haalli dhiibbaa akkasii san keessatti dhiibbadhee tabiitu yoo danda'ame waraan kana gara nagaatti jijjiira yaad jennu. Ani akkas jedhaa yaadu amma isaan already suspect na godhaniiru. Namni kun nu fakkaatee taa'u jira. Namni kun nu fakkaatee taa'utti jira. Yaad jedhu. Akkasitti namni na jalaa jaara. Hogganni na jalaa jaara. Inni bullalle jiru bari. Inni bullalle jiru. You see? So, Oromoo waan jedhu utubaan hadi dhiiban qabaa hadi dhiisan qabaa. Utubaan mana keenya ka durii sana ka hadi dhiiban qabaa hadi dhiisan qaba. Jedha. Wanni kunini gabbattuban qabsoo cimaa keessa ture. Qabsoo cimaa. Ammallee garuma even biyya kanaattu imajji koo balleessuudhaaf wanti hedduun taphatama ture beekaan nan beeka. Achiin na jibbu achiin ammoo waggaa dheeraa waan hin qabsaa'eef uummata naannoo sana biraatti jaalalaaf mararfannoo guddaa kan uummati qabuu fi akkasumas sanis uummataa qabu uummataan naasuu qaba. Waa biraatu dhiisi bari diinayyuu jedhanii namni yoo qabanii achi dhufu. Itu akka diina beeku nama hedduu bararaa ba'a. Nama jeesuun furmaataa miti. Lammuu fi jeesuun furmaataa miti.
kun siyaasa ammayyaatii miti. Siyaasa jaarrota gara jaarraa 18 fa'aa malee modern world keessatti addunyaa ammayyaa kan keessatti wal ajjeesuun waan gatii fidin qabu. Diin ofitti guddisuu yoo ta'u malee firee dammeessuu waan taaneef anama ilaalcha akkasii qabu waan ta'eef warri ammoo waan hundaa distirootti wajjin waan hundaa zuufuma dhufanii harka inni galfannee dura nama akkasuuf biraatti wafan inni kun kanuma. Erga jijjiiramee dhufee asii gara biyyaatti deebi'eeti jira. Dabalataanis immoo wanti shakkiidhaan jarri kun wayyaanee waliin hojjetu karaa harka lafa jalaatiin jedhamu sun amma dhiyoo kanaatti ifa osoo hin ta'in ture dhiyoo kana ifa ta'eetii jira. Wayyaaneen abaaboo biyyaa baasteetti godaansisteetti lammiilee Oromoo qaroo sabaa hayyoota hedduu galaafachaa turteetti. Nam kolaaftu jirtu. Abbootii qabeenyaa waan baay'ee gocha badaa fi sukkanneessaa raawwatteetti. Duudhaa Oromootiin warra harkaa waliin abaaboo shaneen akkamitti firoome waliin qabsa akkamitti hariiroo akkasii kana uummachuu danda'an. Gaddaa gaafa kora sabaa naannoo magaalaa Gimbiitti godhannee jedhanii labsan. Ani achuma jira naannoo Sololoo sana. Achi ture. Anu maleedha. Naasi mariisifne. Amma waan ajaa'ibu magaalaan Gimbii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala jira. Mootummaa Itoophiyaa jala jira. Bakka ammayyuu sirni mootummaa keessatti hojjechuu jiru. Hoomaan waraanaa mootummaa keessa jiru. Bulchiinsi mootummaaf caasaan mootummaa akkuma Finfinnee jirkan jiru. Marroo Suudaan taa'ee magaalaa kun kanatti Gimbiitti kora sabaa goone jedhu kun worldwide propagandaadha. Osuma beekamu mooralii ofiitti tolchuudhaan namni tokko kibba taa'ee bilbilaan namni tokko Ameerikaa taa'ee bilbilaan egaa namni tokkochi waan hedduu fuula hedduu barreessuu hin danda'a fuula sadii barreessanii fuula sadii barreessan san keessatti kana deemaan hunduu kana achi chappa abaa'uu fayyadamuu hin danda'u. Wardaa suuraa kan arrabsanii karaa deema hundedhanii kan arrabsanii nuyi waggaa 28 isaan dur qabsoo keessa turelle karaa deema jedhanii arrabsanii walii qabanii kan keessatti ammoo namootan garii kanneen waggaa dheeraan waliin qabsoofne kanneen atleast laan yaada moderate qaban hedduu diinaa jedhanii zoon kibbaa san keessa ajantii mootummaa Itoophiyaa jedhanii shakkuudhaan namoota hedduu yeroo yaalii ajjeechaa fi hidhuu fi tattaafatamu jala baqadha jedhee jala baasee kanneen gaarii keenya keessatti dahatanii jiru. Egaa kun hunduu waan ture inni kun ammoo deebi'ee namoota akkasii sanaa na biraa akkasitti sodaachisanii baqachuun ani didee gadafee haal kamiin jijjiiraa jedheetti nafe kana keessatti falma ani namoota isaan ajantii Itoophiyaa jedhaniitiin hejjechaa fi haalu edhan sana bararee sijjeessanii borsaa ajjeesuuf borsuuqqaamsuu fi dafiiti bayi jedheettiin jala baasisan kan hundaafuu riveenji na godhanii haa ta'uuti riveenji sanas waan na godhanii yaalii sana ajjeesuuf godhanii waan itti milkaanis hin qabanii anis carraammaa biyyatti deebi'ee kanneen tumsuma uummataatii fi deeggarsuma uummata naannoo keessatti qarsaa ture qabaachuu irra kan ka'e uummatummaan shiri isaanii jala akkan ba'uus na taasisee gara Isiyoolootti deemee yeroo Isiyooloo ga'e qaamonni koree raabaa gadaa abbootii biyyaa jaarolii biyyaa gamma godin keenya kaboorana sana dhaqu qunnamanii dhaabbii odeeffannoo dirree jirus qubqabna haalamaa keessi gatiin kan jirtus qubqabna inni kunini si argachuun baay'eesaa gara biyyaatti waliin deebinaa nutti kootti nutis gara Finfinnee irraa gara Naayiroobiitti deemaa jirra jedhanii yaamichi jaarsi biyyaatiin tolu jedhee waadde gara Naayiroobiitti deemee achirraa embaasii mootummaa Itoophiyaadhaa achi waliin dhageenye warra embaasiitti isin akkasuma walaasofne gara biyyaatti deebi'uu murteeffadhe achitti haasaa bal'aa walii goone yaadrimee haasaa hedduu wal agarsiifne anis biyyuma koottan deebi'aa waan danda'uun muuxannoo qabuun beekumsa xiqqaa qabuun biyyuma kiyyaan uummata biyya kiyyaa waliin ta'uudhaan biyyi kana gara nagaatti waan danda'u gumaacha jedhe akkasitti gara biyyaatti dhufe kanaaf waan biraa. Hariiroo dhumti TPLF fi ABO'dha
bifa kanaan waliin hojjenna jedhanii ifatti ba'uun warra harka wajjin dhaabbachuun seenaadhuma duudhaadhuma uummata Oromoo keessatti wanta akka kana ni jira. Kun maalirraa madde akkamittiin warra isaaniin dhiibamanii kaleessa biyyaattiin ba'an wajjin deebi'anii sadarkaa kanatti firoomuu danda'an. Kanaan gorra jiru Oromoodha. Kan isaan ittiin firoomuudhaaf jedhan warra diina kaleessa isaaniin miidhee uummata Oromoo galaafachaa ture. Akkamitti kun uuman? Kan keessatti akka ilaalutti inni kun tokko yaada dhaabuudha. Qaroomaa miti. Kun xiinxala mataa kiyyaati. Biyya kan kee biyya ambaatiin waliin taate alaga biyya waraanuu waliin taate biyya kaleessa nan bilisoomsi jette yommuu waraantu tokko fedhi uummatu fi maquu ta'a. Fedhi uummatu fi wallaaluu ta'a. San qofaa mitiyyuu dantaa bubuutu faa ta'uu mala. Inni kun maal? For example, warri wayyaanee kun waggaa dheeraa biyya kan bulchan waggaa 27 yoo sirriitti natti se'a waggaa 27 biyya kan bulchan. Waggaa 27 biyya kan bulchan kan biyyi lafa beeku kan nuti Oromoon beeknu biyya kan saama turan. Biyyi kun saamama ture. Asir taa'anii operation center godhatanii Finfinnee taa'anii qabeenyi ammoo Tigraayitti galaa ture. Qabeenyas qaban. Qabeenyi waan qabaniif tarii meeshaa fakkaraa biyya warra kanaatiin karaa juntaa kanaanii hidhannoo gabbifachuu dandeenya yaadu jedhirra maddu mala. Kun sinaariyoo mata kooti yaadu jedhirra maddu mala. Maan jennaa korsan keessa hin jiru. Mariisan keessa hin jiru. Mariisana miidiyaa irratti dhagaye. Barruu irratti arge. Kun korsaadha godhanne arra acha jajawee waliigalaa kun marroo goone ittaana isaa gammachuu abbooyyee goone jedhanii yaadammoo tooftaa fi yookaan tarsiimoo qabsoo gara fuulduraa warra waliin godhannaa waliin qindeeffannaa warri juntaa waan biyya kana waraanuuf nutis waan biyya kana waraanuuf warri juntaa waliin qabsoo qindeeffannaa jechuun mali ittiin meedii dinagdee yookaan meeshaa argatan ta'uu kan akkasumatti murteessaa akkasumatti yaada ammoo waan ani isaanii jedhu sun ta'in isaanii miidiyaa irraa tufiin jedhan ani jenneeni bare isaan tufiin jedhe odaa tarbii jedhama odaan tarbii sun I believe jireenyaadha namni kun galee nama dirreellee waliin turre by profession is a medical doctor dirreellee 2006 akkas waliin turre gumi sabaalli ta'e eeltira kalleetti dabballummaalli turuu barsiise galee nama ammal jiru haati man isaa duraan sabaa hojjatti sagalee bilisummaa Oromoo Voice of Oromo Liberation Eritreaatti galee so inni kun kana anaaf ammoo malli kun mala qabsoo kanaas baasuu miti mal Oromoos fayyaduu miti inni kun mala badaadha mala dhufuudha mala wallaaluudha biyyuu fi fedhii biyyuu fi wallaaluudha fedhii sabuu fi wallaalu fedhii uummatu fi wallaalu diini waliin Oromoon diinaa ak diinaa tumsu waliif tumsuu dadhabuu wal karoorsuu dadhabuu waliin jiraachuu dadhabuu waliin dubba'ee galuu dadhabuu Oromoon akkamittarraa Oromoo waliin galuu dadhabee Oromoon akkamittarraa Tigraay waggaa 28 harka nama muree iji nama jaamsee nama hedduu kolaasee namni hedduun hangammaayyuu as buuteen dhabamee kan awwaalchi hin argamne hedduun jiru. Akkamittarraa adda bilisummaa Oromoo waggaa agana qabsaa keessatti waggaa 48 har'a qabsaa keessatti waggaa 28 warra Tigraay kanaaf jecha haarsa guddaa kaffalee har'a ammoo waggaa 3 keessatti Oromootti waliin jiraachuu dadhabee kan masaraa ammatti teessoo guddaa kennameef akkamitti diinatti deemee diinaa walii gala inni kun akkuma sirraajji anaasa raajji inni kun dhaabbii badii waan ta'eef karaa achi gola akkana keessatti jiraadhee maqaan nan bade jedhee murtoo kan erga eege. Akka qabsaa buleeyyii tokkotti gara biyyaatti dhufuun keessa waan tokko ta'e kana booda haala kamiin itti fufuudhaaf murteeffattanii jirtu? Tokko kiyan murteeffadhu ani ni nama ani ni
jaldeessa ta'ee leenca ta'ee waraabessa ta'ee bineensota bosona gargara ta'ee bosonaatti hin dhalanne ani nama akkuma namni kam nama irraa dhalate namni fira qabu namni biyya qabu nama hawaasa bal'aa akkuma namni kamuu qabu hawaasa kootti biyya kootti deebi'ee jireenya bifa kaleessanirraa faayidaan sin jiru nan beeka biyyi waliin ta'ee akka lammiin biyya kana buluutti akka lammiin biyya kana jiraatutti heera biyya kanaatiin seera biyya kanaatiin lammummaa waliin dhaladhee dhalootaan qaba naannoo Oromiyaa ta'u inni sun dhaloota kana kan keessatti uummata kiyya waliin dhaabbachuu biyya kiyya waliin dhaabbadhee waan danda'u waan an danda'u personally waan an danda'u faithfully biyya kiyyaaf gumaachuu kana jechuudha. Hayyee shira Abaaboo Shanee keessatti dalagamaa jiru kana uummata Oromoo hin hubanneef akkasumas humna hidhatee bosona keessatti hafeef akka isaan hubatan ergaa maalii dhaamtu? Tole inni kun gaaffii bareedaadha gaaffii ijoodha gaaffii yeroon gaafatu egaa ani akka jaalgoorichi dheengeetti waraana bilisummaa Oromoo kanneen har'aa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daa'effan